Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Kunooti egaa torban tokko immoo guutee deebinee walitti dhufnee jirra. Akkam isin egaa waan torban kana gaggabaabduu bakka garaa garaa irraa waan walitti qabadhe kunoo hadha isiniin qooddachuuf ammoo dhufeen jira ganani fatinaa. Akkuma warri nutti himaa turetti kunoo hadha wal haadhuu jalqabanii jirani. Waan ajaa'ibaati torban darbe warri garii waan isiin haasaa turte ayyaana warri kunoo Israa'el kun qaban Shushaana Puuriin moo maal jedhamu tokko sababa waggaa 2500 dura biyyuma Baabilooniif amma Parshaa jedhamtu sana keessatti warri mootii Ashaaminiiti jedhaman tokko warri isaanii keessa mootiin isaanii namoo irra madate Hamaan moo Hamaa jedhamu tokko warra Yihudaa kana fixu malee lafarraa fixu malee jedhee ka'ee jedhan egaa achi sanarraa hambisuun intalli isaanii tokko Haddaasaa taatu Asteer taatu Esteer isii kama hin beeku. Akkuma taate isii fi adeerri isii kan isii guddise tooftaa godhatanii kufanii ka'anii mootii kanatti isiinis dhaqxee heerumte achirraa dhabamuurraa isaan hambiste jedhamee egaa himama. Kanaaf amma bormo iftaan irraa kaasanii ayyaana sana warra Iiraan isaan dhabamsiisuuf ka'e irra aananii boodas lollis tatta'ee qophaa'anii waan turaniif sanarra aananii waan sana kabajatan jedhani kunooti gaammas sanuma sababeeffachuun lola kana jalqabu lolli amma Ameerikaan gochuuf deemtu guyyaa kanarra oola jedhanii himaa turani. Namni zabanaa kun boolloo siin galtee oduun gurri hin qabdu kunoo akkas ta'e fakkaata egaa lolli jalqabameera. Akkuma bakka garaa garaa irraa dhageessan jedhee dabdadhutti lolli jalqabameera. Lola jalqabamuu lola kana labsuuf waan mootiin jedhamee waliin dhaggeeffannu. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Egaa daqiiqaa xiqqoon dura lolli bal'aan jalqabamee jira. Sababni lola kanaas akka inni itti ibsetti warra hamoo ta'an kana ofirraa dhabamsiisuuf jedha balaasaa fiduu sanarra ka'eetii seenaa isaanii waa warri amma mootummaan warri sheekoliin Iiraaniin qabattee jirtu 1970 irraa kaastee waan isaan hojjetaa turan waan isaan deeggartoota isaa bakka garaa garaa irratti isaan ramadan badiidha jedheen himu hunda tarreesse. Egaa sababaa lola sanaaf kana ka jedhu nagaatti seennee waan niwukilarii lituu nafiin sana ijaarrachuu maarree godhee baatii darbe juun keessattis dhoofnee ammas didanii ka'anii jedhee ibseetti aansee akkas jedha. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. Hin dhaadataa humna waraanaa Ameerikaa sadarkaan itti jiru yeroo bulmaataa isa duraa gaafa amma waggaa 4 amma dura bulche sana tana deebise ijaare egaa of dhaaduu hin dadhabu. Dhugaan kaane humni waraanaa addunyaa keessatti kan humna Ameerikaa dhaqqabu hin jiru jedhe sun haqiiqaadha. Hayyee itti aanee maal jedhe?
To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Ani uummata eenyu humna waraanaa bifa garaa garaatiin jechuudha kan warra Iiraan sanaan harka kennadhaa jedha. Karaa nagaatiin harka kennattani haqaan isin tajaajillaa homaa miidhaan isirraan dhaqqabu jechuusaati. Yoo immoo diddani du'a malee wanti biraa kan isin eeggatu hin jiru kanaaf dafaate harka kennadhaa jedha. Keessa warra amma Revolutionary Guard jedhamu warra humna musliimaa kan warra ayyaatolaatiin warra ayyaatolaatiin warra hoogganama sanaan jabeessetti dhaame uummata Iiraaniin sigaa hireen keessan guyyaan isin bilisomtan dhufteetti ammaaf egaa boombii hedduu buusuuf jedha magaalaaf diigaa jirra. Mana keessaa hin bahinaa ammoo hireen mootummaa bilisummaa keessaan isiin kun kamaayyii ta'uun ooltu jabaadhaati of bilisoomsaa ka jedhu gaa itti dhaammate egaa akka inni jedhe kana laaftuu taate immoo waan biraa jira bullee arguuf jiraannaa bifa kanaan lolli jalqabameera. Daaraa walijjuu Israa'elee fi Ameerikaanitti seenteetti jechuuf hin jedhe gabbubulee boombiidhumatti daddarbatanii dhiisammoo loluma guutuutti seenanii arguuf jiraannaa isinis egaa hordofaa jechuuf oduu duraa kana isinii dhiyeesse. Amma naannaan waan kana waraabuu eegalu reefuu gaa tokko lama waliin jedhaa jiranii babal'achuun oolu waan itti bahu gaa hundi keessanuu jala jirtan jedheen yaada fagoodha ammaaf nurraa'e. Warri Ankoobaree sanatti hirkattee lola eegalte moo dhiistee egaa sanas dhaga'uuf jiraanna. Oduun jalqabaasa kana kanaaf torban kanaan isinii qabu waanuma amma naannoo keenya mootoliin Horn of Afrikaa warra Suudaan warratti Jaanjawiid Somaaliilaand Somaalee Ankoobaree kanneen Keeniyaas dabalatee waan mul'ataa ture gaggabaabsee isiniin qooddadha. Egaa akkuma barame tuunan ifatiin jalqabarraa hamma dhumaatti naa waliin turaa isinii dhaammadha kunooti. Egaa oduu torban kana jalqabuu kootiin dura seenaatti gad deebisnee waan dabre toora waggaa dhibba hadhaa kana waan gabaa keessatti Itoophiyaa keessa mul'ataa ture. Gaazexaan biyyaa maxxansiteerraa oduu lamaan tokko isinii qabanni tokko waraqaa eenyummaa laallatan kaan immoo gabaa gatii meeshaalee garaagaraa fi sharafa maallaqaallee kan bara sana jechuudha. Gaazexaan gaafasii baasteerraa kunoo waanan argadhe isiniin qooddadha. Biraaninaa Salaam ture gaafas gaazexaan bara 1927 baatiidhuma amma Febraarii fi Jaanuwarii sana keessatti kan mul'ate. Inni duraa kun maalummaa ofii mul'isuuf maal gochuu akka qabu lammii uummatatti waan isaan dhaammatan kunoo waliin dubbisna. Egaa akkuma argitanu nama kana bakka afuritti qoodane inni tokko waraana wottaaddara jedha. Inni kaan baalaagar jedha uummatuma bal'aa ta'uu isaati. Kaan naggaadeedha. No bakka shani qoodan. Inni itti aanu shaalaqaa jalatti immoo loolee warra ashkara isaa galgaa'ee warra ta'e shanaffaa warruma qeesii fi isaan jala warra jijjiru jechuudha. Wottaaddarri mattaawaqaa isaa baafachuuf maaltu isa barbaachisaa waraqaa eenyummaa baafachuuf jechuudha. Amma dijitaal taataniitu na fakkaata. Kan isaa barbaachisu shaalaqaa Wasim jedha isarratti mataa kan ta'ee jiru jechuudha. Isa jalatti immoo shaamballii የመቶ አለቃ Wasim የአምሳ አለቃ Wasim ሰፈሩ የአባቱ ስም የራሱ ስም maqaan isaa gara booda irratti dhufte jechuudha. Warri isatti gaafatamaa ta'e guutuutti namummaa waan hin qabneef
dura warra namummaa qabu achii booda inni umrii isaatii fi malkunnaa liyyuu milikkit jedhani amma bakka hedduutti kan hafe natti hin fakkaatu yoo hafellee eenyudhuma kana baayomeetirik daataa jedhan sana fudhatan liyyuu milikkitiin sana ta'uu isaati kabara ammaa. inni kaan kan baay'ee na ajaa'ibe የባለ ሀገር መታመኛ ወረቀት jedha agaruu jedha agaruu kana laalaa agaree isaan namni jedhu yeroo baay'ee nama baay'ee wajjin namni Itoophiyaa inni afaan Oromoo abbaa fedhe afaan garaagaraan dubbatu biyya kiyya agaree kan inni jedhu gandumatti dhalate sana malee biyya guutuu neeshin ka jedhamu yookaan isteet ka jedhamu ka ammaa kana quba hin jiru ture isiin kun waan zabanaati hin beekamtu kanaaf አገሩ የት ነው? የሀገረ ገዢው ስም፣ ወረዳው፣ የምስለኔው ስም፣ የጭቃ ሹሙ ስም፣ መሬቱ፣ ጭሰኝነቱ ባላገሪን ነሙማን ቀብዱ ጭሰኛ የአባቱ ስም የራሱ ስም መልኩና ልዩ ምልክቱ ጀለ ይሰጣኔ ከንጅሩ የነጋዴ መታመኛ ወረቀት ነጋዴን ዋና ጃሂባቲ ወራመት ጋፈተማን ቀቡ ሰፈሩ ጀለ ሰፋሪ ሰፈረ ወረ ሰፈር ጀደን ከነ karaaruma Paakistaa fi Iiraan kana jidduurraa ka'ee East Afrikaa kana keessatti naggaadeedhaan warra beekamu karaa amma Booranaa fi Gabraaf Maarree karaa Noorzan Keeniyaa fi eenyu janatti safartiin isaan safartii jedhanii namni musliimatti gara boodaa jijjiirame garuu dur isaantu naggaadee ture meeshaa garaagaraa fide kanaaf ሰፈሩ jedha bakka inni saffare ቦታው የንግዱ አይነት አገሩ የአባቱ ስም የራሱ ስም እድሜና jedha malkunnaa liyyuu milakkitu naggaadeen independent ta'uu si agarsiisa guddaan immoo musliima jechuudha kun nama hin shakkisiisu kaan ammoo shaalaqaa loleen agalgaa የመታመኛ ወረቀት jedha የጌታው ስም ሰፈሩ አገሩ የራሱ ስም እድሜው malkunnaa ማሬ jedha የካህን መታመኛ ወረቀት jedhaman የደብሩ ስም አለቃው ሰፈሩ መሬቱ ግብር ከነከነ warri sheekiin kana ka fakkaatu namni gaafateen hin jiru egaa akkas turte 1927tti reefuu gaafa jalqabu mangistiin nama to'achuu jechuudha. Katte aanu gatiidha gabaa keessatti gabaa shaggaritti jechuudha gaafa sanatti fakkeenya kun gaafa sanatti gabaa shaggar keessa qodaan gurguramaa jiruu fi maallaqni illee wal jijjiiraa jiru maal fakkaataa na jedhamu kun የጅማ ቡና jedha አንድ ፈረስላ 9 ብር ከ8 መሃ jedha መሃ sana waan isin taatin angaafatina hin beeku የሲዳማ ቡና jedha አንድ ፈረስላ 8 ብር የጅማ አንደኛ ture jechuudha ዝባድ hin beektani አንድ ወቄት jedha ወቄት kan irraan fadhee ወርቄት ድሮ ወቄትን ለካው turan fakkaata 3 ብር እና 3 ሩብ jedha ሰም አንድ ፈረስላ 22 ብር እስከ 8 መሃብ ዋንቴን አንጋፈቲና የዚዮን ጥርስ አንድ ፈረስላ ጀዴትዬ 180 ብር ይደ yes 180 ብር የበሬ ቆዳ የጅማ አንድ ፈረስላ 13 ብር ከ8 መሃብ የወላሞ ወላይታ ተውሳት አንድ ፈረስላ 12 ብር የበቆዳ አንድ ኮሮጆ 7 ብር የፍየል ሌጦ ጀዴ ገቴ ገረ ማይረት ስለምን ዛሬ ጀዳ በአንድ ብር 12 ፍራንክ እስከ 30 ሳንቲም ነው ጀዳ በአንድ ብር 10 ሊሬን ከንስ በየከም ያከተን አንጋፈቲና ፊ 80 ሳንቲም ጀዳ በአንድ ጊኒኒ ሰች ቱርቴ 10 ብር ከ2 ሳንቲም ጀዴ አንድ ወቄት ወርቅ 34 ብር በረሰና በረፀሐይ መንግስት ገቲና ከነቱር የጋወሪ ትልቅ ነበር ወደ ትልቅ ምን እንመለሳለን ማልጀተን ሰና ከኑመራ ከላለተን የጀለተን ያደኖዳ አማ አኩማ አርጊተኑ ጋጉ ኢልመነማ ከነገርገር ቆቆዱ የባላገርን ኩና እኙድማ ኦፊ ባላገሬ ኦፊ ዋተኮ እንቀቡ ከንቲም ቤከሙ አገረ ገዢ ቀባ ምስለኔ ቀባ ጭቃሹም ቀባ ጪሰኛ ወነማ ጃቢ ባየ አዳንሱን ተካሙ ሜንታሊቲን ሱኒ ነማ ሁንደ ኬሰ ሙለታ ቱሬ አደለ ከሙለቱ ጅራ ኬሰ ወልተ ጂሲ ያሳ ጉባቴ ወርግተኔ
kan Itoophiyaa hundumaa saban gargar sun baasin ammallee akkuma ciisanyaati eenyu qaba yaabaluu ashkar yookaan immoo jaallabaluu jennaan jalatti gaggabee du'a jaallabaluu isaa yookaan immoo atoo kalee dooktar kalee zabana boodaa kan ammoo itti firfirsaniiru jara kana jalaan waammatee kan jiraatu gaa booda Profeesar Mararaan maal jedhe faarsii bulaa maqaa irratti moggaase siyaasaan eenyu ayyoo takkaa immoo mul'ata takkaa galii irratti kan hundaa'e sun taane eenyuun jala deemnaa sanarratti hundaa'e. Kana jalaan deeman nama lolan kan dallanan namni isaanii jalaa tuqnaan kan boqokan bakka gararrattuu nama ajjeesaa jira. Abiyyi maqaa dhoofnaan jedhan ka godha warri ajjeesu hedduudha jedhan akkuma namichi warra Filisteen sun kan Gaazaa keessa mataa ture booda isaaf saahiba ture hojjetaa ture Filisteen keessa jedhamee shakkamaa ture akkuma sana godhaa jirani. Tas ta'e namni yeroo garii mirga barbaannaa dimokiraasii barbaannaa maarree jedha afaaniin dubbatama garuu as deebinee oguu akkaataa sammuun keenya hojjetu laallu uummata isaa fagoo jirra hunda namni baay'een kan nurra wayyaa'ee jira baay'een keenya garuu cammallee looleedha. Looleedha looleen leencoo lataa looleen galaasaa dirqoo looleen eenyu. Dhiisaa dira lakkoofsan qabu waan isin nama godhaa baate ammallee loolee abiyyitu maraataa jira kan jawaade xiqqoo qabbanoofte naaf fakkaata isin akka tokko eegee raasaatu akka tokko perperooftee egaa gariinis ilma wayyaa keessaa nama jala deemuun faayidaa hin qabu siyaasaan mul'ata hooggannis qooduma malee loolummaan achirraa eegalte isiniif jechuun. Egaa aadaan sun sutuma suutaan badaa dhufe gaafa inni kun qulqullaa'e tarii qabsoon gaggeeffamee namnis jaarmiyaa sirna qabu jaarmiyaa siyaasaa eenyu political program irratti hundaa'e jaarmaa miseensonni isaanii beekanii hubatanii kaayyoo kana jala deemna galii kanaaf gurmoofne kanaaf hundi keenya hojjenna warri jedhu gaafa lakkoofsi isaa guddaa ta'e tarii gaafa sana biyyi sun jijjiirama arguu dandeessa amma sanatti. Zarraaf abaluu loolee abaluu ashkar inni baala abbaatee abiyyinoo baala abbaatee intanaanoo warri jedhu amma jirutti inuma fakkeeffama malee achi fagaatuuf ka deemtu natti hin fakkaatu siyaasaan. Eessuma kana gaa isiniin qooddachuuf kaan gurbaa warra amma jaanjawid milishaa sun erga UN fi Ameerikaan illee qoqqobatti goote. Fiigee jechuudha eenyurraa Imiraatirraa ka'ee dhufee gara Keeniyaa kanarraan Ugaandaa darbe jedhanii Ugaandaa dhaqee kunooti pireezidaantii biyyaa akkuma argitan viidiyoo kana gubbaatti akkuma pireezidaantii biyya biraatti jechuudha guutuutti kunoo akkana simannaa godhanii fi simannaa godhanii fi kunooti paalaasii isaaniitti waamamee kun akkuma warra Afrikoota jechuudha waan ulee wayii harkatti qabannaan Afrikaa kunoo seenee mootiin harkan fuuneen dulloomee waan jiruuf akkan dhukkubsanni na fakkaata tiksaniini. Isa kana Afrikaan inni kaan qoqqoba irratti godhan kun immoo waammatee maal rakkoon kee nuti si waliin jirra jechuu isaati na fakkaata akkasiin dahaa ba'u isatti geessuun oolu gaa. Akkas kana fakkaata gurbaan Museveenii jeneraalli maraataan tokko yeroo waan barbaade eenyuusaa ilaalcha abbaa isaarraa achi maksuuf jechuudha akka barbaade gabbee sooshaal miidiyaa kana irratti waa dudubbata. Erguma namichi kun isaan ziyaara yeroo jalqabaa keessummaa keenya kabajnaa maarree jedhee barreesse achi booda immoo kunooti obboleeyyan keenya warra
kibba Suudaan jiran waliin hojjechuu qophiidha jedhe. Eenyutti kana RSF jaanjooid kana lafarraa dhabamsiisuuf jedhe. Waan isaan alfashar keessatti hojjetan maarree gurraacha kana obboleeyyan keenya gurraalee Afrikaa dhiiraaf durba lafarraa saree gaditti isaan godhan dura dhaabbanna jedhee barreessee kijibee. Kana fakkaatti egaa kan isaanii warri UN'n ammas deebisee jechuudha namoota garaagaraa jechuudha kan amma warra Suudaanii kan akkuma argitan nama afran tokko warra dheengadda dabalatee obboleessa isaas obboleessa Dagaaloo kana jechuudha. Kan biraan kun Hamdaan Ahmad maal jedhani isa kana irrattis qoqqoba gooteetti nama afrantu noo jira kana afran kana irratti qoqqoba jabaa goote. Yoogaa hojiirra oolchan UN'n kun gaafa hawaasarra gootu olii gad deddeemuu hin danda'anu ka jedhu. Garuu gaa wanti isaa olii gad ittiin deddeeman immoo waraqaa bakka jireenyaa Imiraatii irraa fudhatani. Waraqaa immoo kaan paaspoortii Keeniyaa irraa fudhatan kan jedhu gaafa amma warri Ameerikaa qoqqoba irratti godhanu gad baasanii turan lakkoofsa paaspoortii isaanii kan Keeniyaa wajjin. Sanarraa kaatee warri Keeniyaa si garraftu miidiyaan jabaadha. Keeniyaa keessatti qotanii hogguu baasan kunooti The Standard inni kun gaazexaa dulloomaadha biyya sanatti. Paaspoortii warra hattuuf buttu Crooks jedhe isaaniif eenyutti hiraa jira qaallitti immigireeshiniitti itti hafatamtuu taateef warra fudhatan kunooti. Dagaaloof obboleessa isaa kan biraa hedduudha obboleeyyan isaa waliin zarafani daaba kana geessanii keessatti tujaara jedhan Abudaabii fi Dubaay keessatti wanni isaan hin qabne hin jiru. Kunooti lakkoofsa paaspoortii isaanii tuunafin Keeniyaa keessatti uummanni itti iyyaa jira biyya keenya nurraa fudhatan warree jejjeettee mootummaan kun hattuudha. Egaa marraa hedduu karaa garaagaraatiin namni jedheera mootummaan Keeniyaa, mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Ugaandaa Imiraatiidhuma jala jirti amma dhihoo kana immoo Taanzaaniyaas dabalatee jechuudha. Kanaaf waanuma isaan godhaa jedhaniin gooti. Karaa isin jalaa baatu hin jiru. Kana kaan warri Ankoobaree gaanfa Afrikaatti gabaadhuma gabbaanii jechuudha lola labsanii jiranii dheengaddaa hawaasaatti waa wayii eerboornii na fakkaatan na eebbisiisu kunoo sabaattenyaው ንጉሥ waan dubbate dhagaa. የኛ ዝግጅት በድፍን አፍሪካ ሰላም ለማረጋገጥ በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን ላሉ ሀገራት አለኝታ መከታ ጋሻ ለመሆን ነው። Qophiin keenya Afrikaa guutuuf jechuudha. Gaanfa Afrikaatti naannoo nuti keessa jirru kanatti nagaa buusu itti gaafatamummaa Afrikaa fudhatanii jiran Itoophiyaa keessatti durumarraa kaasee waa tokko naa hojjetamu la'Afrikaa mi baqa isa jedhan sabaattenyaa nugus dhukkuba sanarraa inni hin fayyine sanuma keessatti akkuma keenya cuma dhalatee guddate sanuma itti deebi'ee haasaa. Egaa Afrikaan naa jedhu Masriis itti dabalata jechuudha. Masriidhaafis nu jirra jechuudha. Saawuz Afrikaafis Naayijeeriyaafis. ለዚህም ሲባል በምድር በተራራ በጅረት የነበረውን ስልጠና ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገር ነው። በዚህ ብቻ ሳያበቃ ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም በድሮን ሪኮነሰንስ የሚያደርግ በካሚካዚ ምሽግ የሚያፈርስ በምሽግ ብቻ ሳይሆን በስትራቴጂክ ቦታዎች በሰላም ወረዳዎች ውጊያን የሚያጧጥፍና የሚያሳጥር ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ልላችሁ ፈልጋለሁ። Wanti nama ajaa'ibu qarree Somaaliyaa gara gadii jechuudha gara Kismaayyoo sanarraa kaasaati hamma Mitswaa akka ta'u bahara kana gubbaatti waan jiru to'achuuf
humna bahaaraa gahaa ijaarranneerra jedhee dhaadata. Kana jechuun fi akkuma amma warri waraannee hiriira bahe sun suuraa tolchuudhaa fi hulaan nutti cufame yeroo hunda jiraachuu hin dandeenyu jechuun loluma labsuu jechuu waraanni akkas jedhu. Meeshaa amma karaa garaarraa oli guurratan kanaan dhaadata akkuma siyyee fi xoorinat masraat ka jedhu sanallee egaa jalqabeeraan jechuudha. Itoophiyaa keessatti mootiin taraadhaan akkuma waggaa xiqqoo takka ture booda mataatti seenan fakkaata fayyaa dhoowwaanii wanti hundinuu waanuma lolaati meeshaa bitachuudha qawwee qophaa'uudha dhaadachuudha hin dhumatu dhuman qabu. Inni tokko ijoollummaatti dhufee wayyaa fakkaatu teeknooloojii kanarraallee waa beeka jedhamu amma deemee taatboo ciqaasuma jedhamu sana waanuma lolaati. Egaa waan nu godhuuf deemu arguuf jiraanna. Kaan wanti Itoophiyaa laallatu Aljaziiraan gabaasa wayii baaste warri ofii daawwachuu barbaadan kunooti taayitilii kana jalatti ani viidiyoo isaanii asirra baasuu hin barbaanne ofii keessan daawwachuu dandeessan. Isin kun akkasiin jettu warri Israa'eliif Israa'el waliin hidhata qabanu joornaalistii garaagaraa Afrikaa keessa Saawuz Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Rwaandaa kanarraa ofii ispoonsara godhanii Israa'eliin dhaqanii achi deebi'anii waan gaarii Israa'eliif barreessu jiran isaan keessa gaazexoonni 20 ta'anu Itoophiyaarraa gara Israa'el deemaniiru ka jedhu gabaasee akka haaraatti himame. Ammootu qalbeeffanne wanni kun dhoksaan ture Itoophiyaa keessatti warri gariin barreessaa turanii namni 20 ta'u ziyaaraa guyyaa 6 gara Israa'el deemaa jiran kan jedhu Noovembar keessatti jiddu galeessa Noovembar keessatti xiqqaatu dijitaaliin ture oduun sun jechuudha. Egaa kun haasaa ta'ee bal'inaan dudubbatamaa jira jechuuf hin jedhe maaliif jennaan warra kana ka deeme dura laalaan nama 20 keessa isteeshinii I-24 jedhamtu tokko isii dhaqanii ziyaaraniiru Teelaaviif turanii kunoo gammadanii ashaqaniiru. Inni kun dhoksaa miti embaasiin Israa'el Itoophiyaa jiru himee jira people to people uummataaf uummata gidduu ziyaaraa godhamu jedhani. Kanaaf Ministry of Foreign Affairs dantaa biyya alaa sanatu isaanii baasii godhee fi affeeree achi geesse guyyaa 6 sana rahaa godhan kunoo jira kana. Joornaali wal nama gaafachiisa. Ani kan Itoophiyaa kana naan laalu waa lama naa ajaa'ibe. Tokkoffaa uummata Itoophiyaa jijjiirame moo uummata Israa'eltu gowwaa ta'e? Maaliif jennaan uummanni Itoophiyaa namitti bobba'ee waan Israa'el dhufee fi olola kan godhuuf dura ofiisiitu Israa'el amlaak jedhee nama kakatu. Isin kaanis gooftaa kiyya naazireetii jennaan warri pirootestaantu gaggabanii du'ane biyya sana keessatti waa'ee Israa'el himuun barbaachisaa waan itti hin fakkaanne siloo akka duriitti gaa booda kana waan jijjiirame hin beeku. Lammaffaa warri Israa'elis nagaa faarfaman maallaqa kana waggaa 1000 isaantu deemaanii ture akkasiin bilaashaan facaasan natti hin fakkaanne. Egaa nama 20tti farankaa baasanii dhaqaati achi laalaas deebi'aatu uummata Itoophiyaatti waan Israa'el gaarii himaa jennaan jijjiirama jira jechuudha. Egaa kanneen hin beekne warri kun dhaqanii isintu beeka keessa warri biyya jirtan achi deebi'anii maal gabaasaa turanidha. Aljaziiraan warra amma Saawuz Afrikaa sana dhaqee gaazexaa 3 gaafateera. Isaan keessaa wanti isaan gabaasa wal fakkaas san callaa osoo hin taane hin ibsine eenyu gabaasa kana warri godhe akkasiin maallaqa takka uma gargaarsa warra kanaatiin dhaqnee disclosing goone kana xiqqoo gaggaafatee editarri tokko waan deebisu dhabee dhumaam nyam jedhaa ture. Kan Itoophiyaa kunoo akkamee maal gabaasanii deebi'anii waan haaraa namni Itoophiyaan warra ilmaan Solomoon warra jedhe Yihudaa caalannutu Yihudaa warra jedhu danata yoo hundallee ta'uu baate biyya kana akkuma Paappaasitti sabbakoo hin fakkaate jennaan akkas jedhe. Kan biraachuma Itoophiyaa sanaatuun fagaatiin konferensiin kan biraa tokkos ture warri kunis Young Leaders Conference jedhanii achuma Shaggar keessatti guyyaa 3 jechuudha torban dabree 12 amma 14 keessa gaggeessaa turani. Eenyu waan kana gaggeesse kunoo jara kana warri konferensii sanarra ture suuraa isaanii ilaaluu dandeessani kunooti. Kan duraati konferensiin kun marraa duraati
Ameerikaa irraa, Afrikaa irraa, Israa'elii fi Itoophiyaa irraa warra walitti dhufe warra saahibban Israa'el jechuudha. Kana kan qopheesse jaarmiyaa sadii jedhani kun jira kana inni tokko Let Africa Go Movement jedhama. Inni lammaffaan Institute for Black Solidarity with Israel jedha IBS inni kun Ameerikaa keessa jira. Inni sadaffaan beekamaadhuma The Israel African Relations Institute kun dirree gubbaattu kanuma Israa'el waan dhokfate hin qabu. Jarri kaan lamaan inni tokko Let Africa Go Movementiin shaggaruma keessa jirti achumatti ijaaramte fakkaata. Kunooti boordii isaanii olaaltan advisorii namni lama tokko Reverend Dr. Tolosaa Guddinaa inni kaan immoo Pastor Dr. Abarraa Habtee jedhaman jira kana lamaani. Inni kaan Reverend Girmaa Bishaw egaa nama Afrikaa lamaan tokko keessa firfirsaniiru. Inni kan Ameerikaa jiru suni kunooti Institute for Black Solidarity with Israel jedha bal'inaan ejjennoo isaa ibsee jira. Warra amma Zionism is racism Zionismiin waan sanyii irratti hundaa'e jedhanii waan warra balaaleffatan kana isaan dura dhaabbachuuf beekumsa barnoota babal'isuuf ka jedhuun ijaaramne jedha. Firiis gootanii guutuus hin dubbisuu dandeessan. Kanaan kan fide kunoo bifa kanaan achuma shaggar keessatti Itoophiyaa keessatti jechuudha Israa'eliin deeggaruudhaaf waan hedduutu hojjetamaa jira. Akkuma mootummaa kaanii warri Israa'el waan ofii babal'isu imeejii ofii tolfachuu fira ofii babal'isuu tattaaffachuu mirga isaanii na fakkaata. Waluma qixaa'oo biyyattii sana keessatti warra Filisteemiif namni dubbatu jaarmiyaan dubbatu konferensiin dubbatu silaa jiraate gaarii ture jechuuf hin jedhee. Egaa hojiin akkanaa warra Israa'el erga jalqabanii ture Afrikaa keessatti haaraa ta'u malee gara Ameerikaa kana Noorz Ameerikaa irra yeroo yeroodhaan warra paastoroota ijoollee dargaggoota Israa'elitti affeeranii keessaa Samarii kana keessatti biyya keessa deemanii akka laalan waan Israa'el akka isaan baratan ammuma Samariin darbe Juun Juulaay Oogast kana keessa baatii kam akka ta'e yaadadhu paastoroonni Ameerikaa 100 lakkaa'aman achi turan jechuuf hin jedhe. Kana godhaa turan mirga isaaniiti biyya isaaniiti kaayyoo ofiiti waan ofii ittiin barsiifatan. Kanuma wal fakkaatu jaarmiyaa warri Arabni tokko keessaa garuma Imiraatii kanatti ijaarame Sharkaa Project jedhama. Jarri kunis warra Arabaa kana Israa'el geessanii akka namni jechuudha baay'een mul'ata gaarii Israa'eliif qabu gurbaa Amjaar Xahaa jedhamtu isatu gaggeessaa. Gurmuu kana kun akkuma footoo irratti argitan nama dargaggeessa kaa'ima ta'e kunoota alaabaa biyya isaanii fi kan Israa'el wal cinaa qabanii dhaqanii ziyaaranii deddeebi'anii kunooti bara ammaa COVID sana sinnaa isaan dhaqan achi dhaqanis kunoo suuraa isaan kaa'anii Dr. Maarree jedhan waliin nama lama isaanii. Egaa inni kun interview waan inni kenne jechuudha takkan isinii dhiyeessa. Naaftaali jedheen gurbaan kun chaanalii qaba. Chaanalii isaa ofii keessanii seentanii guutuu interview kana dhaggeeffachuu dandeessani. Gurbaan Amjaad jedhu kun warra Imiraatii bakka hedduutti interview kenneera. Waltajjii garaagaraa Ameerikaa keessa warra amma Hudson Institute jedhaman kun akka malee waan kan warra afarsu warruma Somaaliilaand illee cirachuuf bobba'e sana. Kunooti dhaqanii ilaalanii naa shaahida baanu waan Israa'el. Which place is dangerous place? We went all the way to Golan and it was peace. Yes, true. It was peaceful. Yes. Literally, the people. In fact, if anything, the humanity should thank those soldiers of Israel who are protecting the Golan borders and helping some of the Syrian refugees and children. Gurbaa gaafateen akkame wanti kun biyyi kun biyya nagaati maarree jennaan kun kan maal na gaafattamta kan waan gaaffii miti jedhee dhaqnee ilaallee Golan gaara amma qabame jedhanii Siiriyaa fi maarree wal dhaban sana achis dhaqnee ilaallee irraa waan waraanni Israa'el godhaa jiru hin argan humanitee warra ilma namaatiif warra dhimmamuu jedhan baqataa warra Siiriyaa kana uummata gargaaruu irratti teeroristii loluu irratti Hezbollah Hamaazii warra Iiraan kana ilmi namaa isaan kan akka malee waraana Israa'el galateeffachuu qaba jedha inni kun. Humanity should thank them for fighting terrorism, either the Hezbollah side, the Syrian dictators,
the Iranian regime, which been sponsoring a lot of terrorists, the militias in Gaza or the militias in all around the world. Yeah. So yeah, if anything, people should thank the Israeli soldiers for protecting humanity. Uummanni guutuun himaanitiin dhalli namaa guutuun waraana Israa'el galateeffachuu qaba. Maaliif jennaan isaan himaanitii dhala ilma namaa kana guutuu tiksaa ittisaa eegaa jiranii jennaan naaftaaliin Yihudaadha. Ameen jedha ameen dubbadhu siba kechuusaa. That's what I found. Amen to that. Amen. And these are heroes. You don't see them on TV. You don't see them on movies. You see them only in real life. And they protect a lot of lives of children, women. The Israeli army. Big time. Of course. Jarri kun jedhani kaanis jarri kun gootota TV gubbaatti mul'anne jedha. Warri kun daa'imman balaarraa eeguu, dubartii balaarraa eeguu, maarreen isaan tiksa jenna. Jechuun kee waraanuma Israa'el jenna jedha. Kan akka isaanii hin jiru. Egaa jara kana jarri kun warruma Imiraatiitu ramadateeni yookaan gaafuma amma waliin araaraman Abrahaam Accord mallatteessaniin booda jechuudha waan kanarra bobbaane. Jarris mirga isaaniiti wanni kun badiidhaan hin jedhu. Imiraatiinis warri Imiraatis waan ofiitiif bobba'uun Israa'elis waan ofiitiif bobba'uun irraa eegama mootummaa ijaarrachuun dantaa ofii tikfachuuf dantaa ofii bal'ee guddifachuuf. Kunooti isaan mootii warra Dubaay waliin suuraa ka'ee amjaar kun ofumaaf maxxanse Twitter isaa yookaan X gubbaatti arguu danda'ani. Kunooti Zaayid walmoo Zaayid Muziyyaad mootii isaan Abu Dhabii pirezidaantii ammaa jechuudha. Isaan waliinis suuraa kakka'e. Hedduudha eenyuunis innaa faarsuun argitanii biibiin illee faarsee waan inni maxxanse illee interviyuu kanallee inni sheer godheera. Barbaadaa ofii keessanii ilaalaadha. Egaa dhuma kanaan jirruti dhiyoo kana immoo jaarmiyaan tokko qabne I think biyya Deenmaark akkasuma dhiyoo jiru international media support mamarree jedhamtu tokko safety journalistii Itoophiyaa jedhuun gabaasa hoggaa baaste. Ani gabaasa sana guutuu asirratti haasa'uuf hin deemu warri ofii dubbisuu barbaadan kunooti siidhuma duraa mata duree isii fuudheen jira annual safety of journalists assessment report jedha 2025 jedha warra SIDA Swedish International Development Foojoo fi mataasaa IMS kanatu gamtaan eenyu jedhe garuu warri maxxanse achuma shaggarirra jirani haala rakkoo warri joornaalist jedhaman Itoophiyaa keessatti isaan mudatu irraa dudubbata. Guutuu isaan dubbisne ani dura kan hin arguu barbaade joornaalizim Itoophiyaa keessatti bifa kamirra gahaa jira ka jedhutu la kontekstiin kennan ka jedhuun abdadheetan miidiyaan amma jedhamu sun miidiyaan TV haa ta'u raadiyoo haa ta'u print media ta'u digital media sadarkaa kamirra jira miidiyaan kan jaarmiyaa siyaasaa miidiyaan kan mootummaa private meediyaan ammam guddateera journalist isaan isaanii professionally ammam yeroo dheeraadhaaf an bayaaziin koo akka jirutti warri miidiyaa Itoophiyaa walumaa galattu jechuudha more gariinsa charchiidhuma ortodoksii sanarraa xiqqoodhuma moggaachise malee isaanumarraayi kan isaan oofan gariinis kanuma protestaantirraayi kaan immoo kanuma jaarmiyaa siyaasaa hogganoota siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa kan moggisu kan guddisu isaaniif kan baabsu kaan immoo ethnocentric akka malee passionate about eenyu ethnicity kana keessaa Itoophiyaa kana naa jedhan waan Itoophiyaa kana dura jibbu irraa mul'ata barruudha isaanii sadarkaa kanarraa hammam achi xiqqoo dispassionate ta'ee oduu analysis information ummataaf kennu bira gaheera humni isaanii hagam warri jaarmiyaa kun meeqa jira akka bakka qoqoodanii achirraa ka'anii waan warra joornaalistii irra gahaa jiru kana gabaasan ka jedhuun jarjaree baneennaa laalu waa tokko hin jiru. Kan biraa dhiisaati miidhama amma joornaal gaazexeessootan jedhu gaazexaa print media qofa zaman ammaa kana babal'ateera joornaalistoota irra gahu kana naa ibsanu isaanoo hammam independent ta'anii hojjetu hammam professional ta'anii hojjetu na ibsan jedheen ture hin jiru fakkeenya horramma Israa'el deeme kun November keessa deeman joornaalistii 20 gargaarsa
mootummaa Israa'eliin achi deeman isaanirraallee waan tokko hin dubbanne. Isaanillee criticize hin goone ija hin kaasne yoo dubbii isaanii kana laaleetan alsheeshuum zoorraalu bakkuma durii sana jirti naaf fakkaata. Miidiyaan silaa jiraate gaariidha. Freedom of expression jiraachuun bareedaadha. Mootummaadhaafis uummataafis waa hundaa gaarii. Sun kan ta'u immoo joornaalistii yoo jabaa ta'e. Yoo sadan taane isuma qeesiin dur jettu irraa xiqqoodhuma wayyaane malee waan fagoo deeman hin qabane. Kana ka hidhame, ka ajjeefame, ka biyyaa ari'ame inuma jijjiira ammoo as deebi'ee maal barreessanii hammam critical ta'e hammam objective waan ta'e hojjetaa turani kana xiqqoo shakkii keessa nanaqa arguu dadhabu hunda isaanaan arge jechuu kooti miti. Raadiyoo hunda nan dhaggeeffadha waan maxxanfamu hunda nan dubbisaa TV maarree miti jechuu kooti miti ammoo darbee naan lallaalu isiidhuma durii irraa xiqqoodhuma as siqte malee garaagarummaa hin qabne. Isin mootummaan akkuma durii sana akkuma beeta mangistii jalatti acabacabanii bulan sanuma fakkaata. So gabaa sana warri maal ta'a biyya sana keessa arguu barbaadan ofii keessanii gaa itti seenaati dubbisaa. Ani waanan barbaadu irraa dhabnaan kontekstii miidiyaan sun maal fakkaata. Private miidiyaan sadarkaa kamirra jira. Print miidiyaan sadarkaa kam warri mootummaa warri jaarmiyaa siyaasaa kana maaltu guddate hammam guddate financial power illee hagan qabu. Eessaa fidan ittiin jiraatan sponsora fakkeenyaaf NGO garaagaraa biyya alaa jirutti isaan jiraachisaa jira mootummaatti isaan jiraachira biizinasni sun ofii isaatiiyyuu isaan jiraachisa moo humna waan hin qabneef bakkuma arge waa waliin dhadhaani kana gaa waan hin gooneef irraa dhiisee ammoo isinirraa achi maqsu dubbisaa laala. Kana achuma Itoophiyaa keessatti pirezidaantiin Israa'el Awustiraaliyaa irraa deebi'eetuma afuuran fudhatin isaa Herzog gara Itoophiyaa dhaqee guyyaa 2 ziyaaraa godhe. Egaa kun hundinuu erga joornaalistiinis dhaqxee konferensiinis isaan kan faarsu achi gaggeeffame booda pirezidaantiin dhufee pirezidaantiin kun immoo naa dhufu isaan dura warri dantaalaa Saawud Arabiyaa achi turan isa taane immoo kunooti Erdogan achi ture. Egaa jarri kun lakkii dubbiin hammaataatti ka jedhuun fiigaa dhufane. Waan ta'e egaa waan walii galan waan hojjetan isin warra biyya jirtan waan beektaniif dubbachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu jechuu kooti. Ajendaan biraa torban kana kan ho'e Netanyaahuun warri sunni kun gurmuu ijaarratanii nu marsaa jirani. Kanaaf nutilleen gurmuu keenya ijaarrachuu qaba ka jedhu iyyate ka jedhu dubbiin sun ho'aa dhufte heksagonaal qarree jahan nutilleen waan nuti innis kana fakkaatu waliin Aasiyaa kanarraa Awurooppaa kana keessa Giriikii fi Saayipras dabalatee biyya Arabaa keessa Afrikaa keessa gurmuu keenya jabeeffachuu barbaanna ka jedhu iyyannaa godhe achirraa kaatee gaa nammee waan danuu dubbataa jirti. Inni maqaa kan Saayipirasiif Giriikii achi pirezidaantiin Piraayim Ministeriin Indiyaa muudiinis achi ture turban kana. Hogguu laalan kunoo akkasitti gaa Israa'el qarree jahan kasiin firummaa barbaaddu jira kunoo Indiisti dabalee Araba keessa egaa namni kan jedhu ka duraa warratti dhuma Abudaabii kana dabree Morokoo fi Joordaan hin dhabaman isaan duuba. Afrikaa keessa Itoophiyaa waan hin hafne jedha namni isii dura kaa'ee isiitti dabalee akka Keeniyaa kana amma Somaaliilaandis jirti amma Giidoo fi Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Naayijeeriyaan fa'aa shakkama. Jara kanaan egaa maabara warra sunniit nu marsee nu dhabamsiisu. Sunniit nu marsee naa jedhanu 2011 Masrii keessatti warri Akhwaan al-Muslim aangootti gaafa bu'e san bahe sana warra Qaataarii fi Turkiitti gargaaraa jira ka jedhuun sababa sanaan erga amma Siisiin aangootti dhufe Turkii waliin wal dhabanyu Turkii fi Masrii wal dhabdee turte. Amma dhiyoo kana achi dhaqee walii galanii militarii maarree illee wal ta'uun isaanii Saawudii fi Turkiin illee walii gaggaluun isaa kun akka malee yaachisee ni jira. Sana gubbaatti dabalee Paakistaanis maabara kana keessa jirti. Qaataaris hin dhabamtu kanaaf warri sunniin nutti ka'ee jira. Isaan kana nu marsanii jiran jedha.
dubbiin Iiraan sun akka dhumateetti fudhatan egaa jechuun amma kun hadha lolli jalqabameera. Ammaan booda siin hin bayyanattu katti aanutti of qopheessanii jiranii qophii kana keessatti egaa Itoophiyaa herreganiiru. Dirree bahee hin himamne garuu hin haftu ka jedhu namni siyaasaa naannoo sanaa jala deemu akkasitti herregaa egaa heksaagoon jala seentaniitu of qopheessaa egaa warra sunnii waliin loluuf immoo. Hayyee egaa amma gama ollaa immoo Somaaliilaanditti isin dabarsa. Isaanis gabaan isaanii dhiyoo kana akka malee ho'aa jirti. Ministeerri tokko waajjiruma pireezidaantii keessaa gabba'ee waan inni dubbate irraa xiqqoomee waliin caqasnu. Our friends, if it's Israel or the United States, explore the potential of minerals that we have, particularly the rare earth and the strategic minerals. Nuhi Israa'el taate Ameerikaan albuuda garaagaras amma critical minerals jedhamu teknoolojii zaban ammaatiin ta'u sana yoo isaan dhufanii baasuu barbaadan nuhi qophiidha ka jedhu wanni sun jiraatee dhiisee gabaa qabbeeka. In which we know are becoming very important for the United States. And as the president said, we are willing to give exclusive also to the United States. Also, we are open to offer military bases to the United States. Egaa kunooti waan kana mirga guutuu jechuudha dhufanii qotatanii baafachuu barbaadan sanas san gubbaattis yoo military base ijaarrachuu barbaada bases jedha tokko miti hedduu yoo barbaadan nu qophiidha jedha gaa waammateera warri tokkoffaa waan amma inni jedhu rare earth minerals or critical minerals amma jedhaman kun Somaliland keessa jiramoo hin jiruun ammallee mirkanee miti. Daaboo ejjijjiirti jedhan isiyyuu warruma Imiraatii qotatu jettee hiyyeessi hamatti dhugaa ta'ee dhiiseen beeku. Egaa dhiyoo kana ammoo AI Park jedhan walgahiidhuma warra amma giruupii waa deeggaru isaantu walgahii irra ture isaan keessa bakka sanatti qaallicha kunoo waan Sumaaleelaandii fi halkanii guyyaa iyyuu kanaaf namicha Sumaaleelaand achirratti argamanii jettee iyyaa turte kunootu walgahichisa kana sana gubbaatti gaa sanitti aanee lamaanuu mootummaan Somaaliilaand ambaasaaddara Mahammad Hajii jedhamu achitti ramadanne jetti. Israa'elis eenyuunsa ambaasaaddara isaanii nu dhaqqabee jira ka jedhu pirootokooliin walii dhaammatanii ibsanii jiran egaa hariiroon isaanii wayyaa fakkaataa kunooti Mahammad Hajiin isa kana namni inni cinaa dhaabbate eenyu akka ta'e barbaadame karaa biyya Imiraatii kana. Haadha meeshaa bitachuu fi namuu shammataaf gabaat babba'ee jira. Kan dura Sumaalee bobbaate singara Pakistan dhaqxee achi dhaqxee militarii fi maarree difeensi kontiraakt agriiment xiqqaatu doolara biiliyoona ta'u walii galanii jiran sana keessaa gaa xayyaara meeqasi xayyaara 24 maal xayyaara 24 JF 17 ka jedhamu Pakistan irraa bituuf xayyaarichi kunuunsa kana fakkaata. Naaf fakkaata maal abbaatii eessatti beekan xayyaaraa lolaaf ta'u. Sanyiidhuma kana egaa eenyudhuma vershinii garaagaraa qabaatu danda'a. Kana 24 isaa walii galtee jirti bitachuudhaaf. Hiyyeessuun fixuuf deemti. Isaan sun xayyaara bitatanii murteef eenyu bitachuuf difeensi agriiment mallatteessanii gallaane isaan ollaa jiranis 7ኛ ንጉስ Azerbaaijaanitti achi qaxxaamuran egaa hedduun keessan dhaga'uun ooltanu Azerbaijaan bakkuma meeshaa waraanaa zaman ammaa kana harkatti wal jijjiiru meeshaan inni dur kan Raashaa keessa jirus inni Turkiyyee jirus inni warri baadu Ukireen kun warri faranjii Awurooppaa kun meeshaan
Ukireen erguu sodaatan Raashaa sodaatan karaa harka lafa jalaatiin achitti erganii isiin immoo Azerbaajaan immoo martee immoo harka lafa jalaatiin baharaan maarreen dabarsitee as biyya Almaaniyaa dhaqa. Almaaniyaan immoo daddabarsa akkasiin deemaa ture jedhani 7ኛው ንጉስ kunoo dhaqeeti achitti gaafa ammaa Ilhaam waliin footaa ka'anii jaartiin Ilhaam qabbanni fixnee si goggogdee jirti. Immoo diktaatara waan tokko kaabboortiin uffatiin jedhee looleen na fakkaata kunoo goggogdee achirra jirti. Ana nyaatu. Kunoo wal argatanii jiranii wal biratti bareedu lamaanuu diktaataroota. Elaa maabarri jara kana kunooti achi jiruun eenyuunsaa. Naahoon isaa jira kana isaan keessa eenyutti dabtaratti kan argitanii dabtaratti gaafa inni biyya alaa deemu jalaa naftu marraa duraa 2019 gaafa inni Raashaa deeme sochii sanatti jechuudha. Kunoo duubatti mallattoo diimaadha mareen jira kunoo sii kana achillee duddubbee teessee jechuudha. Hin eegdin eenyutu eegiin akka jedhan naaf hin galu takkaa biraa naftu hin baafataa waan kanaan shakkan hin beeku. Gaafa amma 2019 Chaayinaa deema Raashaa dhaqan sana warri wajjin ture keessaa meeqatu biratti hafe laata? Mee nama meeqa biratti hafe? Inni kaan Ameerikaa jira achirraa iyyaa jira. Inni kaan hojii dadhabe jedhanii ari'atanii paarlaamaa keessatti qoose biyya alaatiif hin heeramannee jennaan waa tokko hin sosso'an jedhe. Ani nama ajaa'iba dubbiin eenyutti dabtaratti kana inni kun yaa'u noo yaa Ahmad Lij noo taxanqaqu jedhan na fakkaata jalaa naftu duutee baddi malee waa takka. Egaa dhaqanii meeshaa akkamiiti kan isaan maal fa'aa jira yoonaan jettan biyya sana kunooti dura walgahii irratti ministeeronni isaa gaa tasiin ibsarra baaste qonna irratti teeknooloojii maarreedha walii galle jette sana gowwaa kee barbaadeedha meeshaa waraanaa barbaacha dhaqan achi keessatti gaa meeshaan Azerbaajaan keessa meeshaa waraanaa akkanaafaa jira kunoo kan Raashaa irraa hafee kaabaluun tolchan dhiyoodhuma kanannaa isaan egzibiiti. Eenyudhuma meeshaa waraanaa kan agarsiisani meeshaa akkanaa kana eer difeensii jira taankiin akkanaa jira. Egaa Ankoobarii lola labsitetti daangaa eenyu Kismaayyuu irraa hamma maaliif akkasiin eenyutti ol hin siqsine naaf hin galle Suudaanittu amma sana nuti tiksaa humna qabna dandeettii qabna Afrikaa dhaabbanneerra jedhani. Egaa meeshaa waraanaa ammoo waan ittiin bitatan farankaa qabu laata? Moo hiyyeessuma kana IMF farankaa liqaa kaffaluu dadhaban jettee hiitee bira teessi jarri kun immoo kunoo dhaqanii meeshaa waraanaa bitachuuf haala keessa deddeemaa jirani. Egaa kunooti egaa biyyi keessan isintu lola jaallata isintu gidaloo yaazuu aadaa numa hundaa isininnaan jedhu an keessaa of qulqulleessuuf miti. Hundi keenya iyyuu meentaalitii sanaan guddanne sana keessatti influensir taane formative years gidaloo ajjeesu jagna dhiiraa leencaa waraabessaa maarree waanuma ajjeesu waan maarree malee guyyaa tokko filosofara maarreedha darbee sheekotatu waan xiqqoo isaanis waan lolaa keessa dabala malee hin taatu waan nagaa irratti waan sammuun hojjechuu irratti of hin qopheessine. Kana fakkaata egaa lollee already jalqabameera. Egaa sanatti hirkattee Ankoobariin lola deemtee dhiistee meeshaa kan isiin bitteef egaa sababa qaba. Kana hunda egaa bubbullee arguuf jiraanna ani waan hadhaaf qabu egaa kanuma irratti isinii gabaabsa. Bakka jirtanutti egaa of eegaa of tiksaa torban dhufuuf yoo kontiraatamuu haaromsaan deebinee wal arguuf jiraanna. Amma sanatti egaa bakka jirtanutti. Salaamu alaikum. Shalom isiniin jenna kaa. Nagaan na jiraadhaa.